Ninjade pizza bitannee dhufnee argitanii kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ho'isuu fi xiqqoo nu jalaa qorre pizzan jechuudha أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harkafuuni hordoftoota fi kabajamtoota kiyya darajurtu sinin jedha. Amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga xiraattanii har'as jechuudha. Iftara guyyaa sadaffaa qabadhee isiniif dhufee jira. Akkuma argitan kana ala jira jechuudha. Magaalaa qixxee jira. Gabayaa turree ganama baane ganama illee miti guyyaafannee jechuudha. Manaa baane gabayaa turree akkuma beeytan yeroo ramadaanaa baay'ee nama dadhabsiisa sanirraan ho'i waan takkan argine baay'ee ho'a nama laaffisa fuula nama gugurraachessa nama qaqqaamessa. Kanaaf ramadaanaa fi dalagaan akkami jettanii warri nagaafattanii akkuma biyya namaatitti ulfaatu asitti garuu rabbiin malaa jechuudha. Subhaanallahi rakkoo fi haala keenya keessa beeka. Nu laaffisee ni laafaa jechuudha. Ammaa fi garuu sa'aatiin kuni gara kun olaala magaalaa namni naannoo kana beeytanii deesumaan bootaa kana natti hima. Sa'aatiin kun gara sa'aatii 10 fi walakkaa akkas deemaa jira. Kaafteeriyaa wayii seennee jechuudha. Piizaa ajajannee iftaraa fi nyaatota keenya biratti qopheeffachuudhaa fi piizaa ajajannee eegaa jirra ala taa'aa jirra jechuudha. Sooma waan taaniif wanni dhuyinoonni nyaannu hin jiru. Achumaan magaalaa isin daawwachiisaa jira. Daawwadhaa laala. Ammoo meeshaa jechuudha. Akkuma isin beeytanii meeshaa bitee geesse hanga baajaajiin dhuftu baajaajii meeshaa baay'eedha jechuudha. Baajaajii lama kontiraata qabadhee dubbannee walii gallee hanga nu kana xumurannu ni dhufa. Sila haalan tole hunda isaatu inuma waraaba. Maraafuyyuu jechuudha yoo galee jechuudha waan hunda xumuree jedhe xumura irratti viidiyoo manaa ka nyaataa ka qopheesse hundaa ni argitanii. Mee haa ta'u akkamii soomni akkamii jirtanii warri mana arabaa keessattuu dalaydanii. Warri hamileen keessan qalbiin isin cabee jechuudha. Yoomuma gallee soomnaa, yoomuma maatii keenya hojii jiraannaa, warri amantii biraallee yoomuma ayyaanni tokko yoo dhufe guyyuu jechuudha. Yoomuma anumaan ayyaana kana maatii hojii dabarsa. Gaa'ela kiyya wajjiin bultiitii keessatti ijoollee ka qabu ijoolleetii keessatti jettanii warri qalbiin isin cabde hunda isaa jechuudha. Rakkataa fedhe haa ta'u amantii fedhe haa qabaatu rabbiin inshaallah wa ta'ala danda'aadha dandeettii isaatiin isin gammachiisee yaada muraada isinii guute bakka kamittuu hin taa'anii ni hojjetanii ni deemanii jechuudha. Akka rabbi laaffisee fi akkasuma ammootuyyuu akka rabbiin namaaf tola oole qofatti malee bakki itti taa'an hin jiru. Awurooppaa illee osoo jiraattanii hin deettanii jechuudha. Maaliif jennaaniin Wanneen kana sirriitti isiniin jedhee fi tokkoffaa irratti ni hojjettanii lammaffaa irratti ammootuyyuu jiraachuuf jecha dirqama keessanii jechuudha. Hedduu bakka jechuun alhamdulillah rabbiin nu haa laaffisuun hunda kennaayyuu walumaa galatti amantii feetan yoo qabaattanii jettanii qalbiin isiniin cabinii warri ijoolleen islaamallee yookiin ramadaan as keessa kun amma silaa kaafteeriyaan kun guutuu namni tokkichi hin jiru sababa soomaati. Kana jechuun kaafteeriyaan kun intarnaashinaala hundi isaa addunyaarra illee yoo dhufanii jedhan fayyadamuu ni danda'anii amantiidhaan waliin qooduu jechuudha. Hunduu ni jira. Garuu amma irra caalaa jechuun waan isin ajaa'ibaa irra sila sooma addunyaa Itoophiyaa guutuutu jechuun magaalaa Shaashamannee kana hunda sooma isin jechisiisa yeroo kana silaa yookaan hundi isaanii guutanii xiqqxiq godhanii ganamarlee yoo dhayitan guutuu guyyaallee yoo dhayitan guutuu akka carraa jechuudha. Garuu maashaallah ramadaanaaf jecha namni gara manaa ol deebi'ee akkasuma ammootuyyuu warroonni meeshaa ajajattanillee ramadaana wajjiin suuqonni hedduu irra caalan isaanii cufatanii jiranii. Asitti ammoo maal kolfaa jira isiniif fakkaate piizaa gatii isaa akka nu yaannee dhufne oli nu 300 woy seenee yogguu ammootuyyuu gatii isaa arginu qarshii 500 isiniin jedha. Achuma bakka maal godhaare erga ajajnee jennee manni maatiidha silaa hojjetumatu caalaa nu nyaatallee alaa bitannee hin fayyadamnu. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Har'a wajjin guyyaa lama jechuun bitee manatti hin galuun kiyya. Kanaafi gaarii miti jechuudha. Namni hojii akkasuma ammootuyyuu sanuu sooma waan ta'eef sirri dhugaa isinitti himu dadhabnee beelofnee meeshaa wajjin jechuudha. Waan baay'ee dadhabneef sa'aatiin kun sa'a 10 gara 11 deemaa jira. Maaliif jenna haganuu mana geennutti sa'a 12 taha ka jiru jechuudha. Osoo qophaa'eyyuu saambusaa jiru xabbafannee kasala qabsiifnee shoorbaa ganama godhannee oo'ifannee inuman dandeenyu jechuun sa'aatiin hin dhaqqabsiisu. Saa ta'u hundaa waluma dhaqqabsiisna. Kanaafi waa'ee jireenyaa irraa ijoolleen amantii biraa qaban shorbaa
amantii biraatii duraan islaamummaa deebi'ee shoorba akkamitti hojjetanii warri jettanii fi shoorbaan karaalee hedduun hojjetama garuu salphaadha garbuudha haayisaarrallee ni dalaganii ani garbuudhaan gammaa ka dalagataa jiru. Bishaan danfiftanii qincee garbuun ni dheeffattanii ka dhiyaatee jedhe keessaa guurtanii hafarsitanii miicitanii bishaan danfisanitti naqxanii achi booda immoo innuun bilchaata. Kanaafi piizaa yeroo binnuu yeroo qarshii kafallu hunda jechuudha kaameramaanii kee viidiyoo san dileet godhe harkaa haqame jechuudha. Viidiyoo tokko yoo hojjetanii jettan waan hedduudha. Tashoorbaa immoo inshallah itti isinii deebi'ee isinillee ni hojjedha. Amma galuuf deemaarra sa'aatiin deemee jira jechuudha sirritti. Inni kun bakki irraa piizaa bitanne fooqa 3 yookiin doora 3 moo akkamii. Asitti ani quba ofiin qabu deemu jira bilbilli manaana bilbilame bilbila kaasaa jira isinii galee. Kanaafi inshallah wa ta'ala isin jaaladha isin kabaja isiniin jedha kana namoonni jechuudha viidiyoo kana ilaaltan like gochuun viidiyoo kana hanga xumuraatitti wajjiin turaa hordoftoota fi kabajamtoota umurazaan oroo waan hedduu walirraa barraa waan hedduu walitti obsinaa akkasuma immoo waan hedduu wal wajjiin arginaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin hedduun jechuudha. Biyya keessatti uffata akkamtu uffatamaa faashinii caammaan akkamtu godhatamaa yorri jettanii fi hedduu jechuudha faashina biyya hordofuu fi gaafattanii irra ga'uu hin dandeettanii isiniin jedha baajaajii erga eeggannee meeshaa kennallee fudhannee hunda gallee jennee sa'aatii ifxaraati kunoo alhamdulillah waan qabnu qopheeffannee jirra. Baarakallahu rahmaan gabayaa deemnee akkuma argitan piizaa isiniin jedhe piizaa bitannee dhufnee argitanii. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ho'isuu fi xiqqoo nu jalaa qorree piizaan jechuudha qarshii inni kun qarshii 500 kan ammoo ho'isuu fi asitti ammoo tuyyuu paappayaa akkasuma ammoo tuyyuu nyaata adda addaa jechuudha alhamdulillah saambusaa shoorbaallee ni qabna kun ammoo tuyyuu taangii maangooti makaddaalee tanneen namootiin barbaadan jechuudha argitanii ramadaan mubaarak jetti. Hedduu jirti gosa adda addaa fi kalara adda addaatu jira odoo isin jalaan dhumatini amma kalaroonni kunniin dhumee jira heloo jechuudhaan koottaa bitadhaa isiniin jedha itti aansuun ammoo rakabootiin kun dimilaayitii maleedha baay'ee bareeda jechuudha meeshaa hedduu qabaa saarbiisii achitti argitan kana qabaa akkasuma immoo ka'anii faanosa irra kaa'isan qabaa garuu ammoo tuyyuu inni suni maalii ta'a isiniif fakkaatee maashaallah isiniin jedha. Kasalallee shaamallee ni taha akkasuma immoo tuyyuu isa kanallee ni qaba jechuudha kama karajii irra kaa'e kana hedduu bareeda qarshii 4,000 qofaa isiniin jedha dhugaa rabbi dubbachuuf bakka ifaan hin jirre waraabaa jira dimlaayitiin barbaadan namni hedduun dimlaayitii malee akkana bareeda sufraan ammoo tuyyuu 1,800 achirraa jalqabe jechuudha kunoo bakka sanirra bakka tibsii sanirraa jalqabe hanga kunoo bakka jabanaa kanaati jechuudha argitanii. Maashaallah isiniin jedha namni bitachuu heddan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 97815 7275 waatisaappii teelegiraamaan heloo yoo jettan argattanii immoo namoota iyyuu tokko taree kan isinii galaa miti. In yeroo hedduu waraabuu hin danda'u asitti habaabiidha yookiin habhabni ammoo adii ta'ee beekuu hin dandeenye gamma gaaf duraallee dheedhii binnee ammallee akkasuma isiniin jedha garuu juusii hojjetanna shoorbadhanii sa'aatiin kun sa'aatii ifxaraati